Projektii mana barumsaa kana guddaa kana kakaase backgroundin kiyya barsiisadhaan preparaatorii adda kutee gara kolleejii barsiisotaa Mattuutti waggaa 3 baradhee sana booda mana barumsa dhuunfaatti barsiisaa ture. Ateen yeroon mana barumsaa sana keessatti qabaachaa ture hojii kiyya har'aaf bu'uura guddaa naa kaa'ee darbe jedhee yaada. Keessumaa immoo qulqullina barnootatiin wal qabatee biyyattii keessatti waggootan darban kana waan baay'ee argaa dhagaa ture. Barattoonni hedduu qormaata biyyoolessaa kufaa turani. Tarii hojii nama nu hojjennu kun keejii irraa kaanee oolmaa daa'immaniirraa elementarii irraa kaanee yoo waa hojjenne jijjiirama xiqqoo fiduu dandeenya jedhees waan yaadaa ture ni jira. Kun walitti dhufee mana barumsaa dhuunfaa bitee hawaasa Walisoo fi naannoo Walisoo akka ijoollee isaaniitti barsiisan mana barumsaa qulqullina qabu ijoolleen itti baratan itti jijjiiraman egeree biyya kanaallee jijjiiruu danda'an uumne dhee waan yaadeef egaa haaluma kanatti na seensise. Maal jedhamti fakkaate Oromoo sirna gadaa dhaabbate har'a miti. Waggaa 6,480 guuti. Marsaa abbootii gadaa 810 guuti. Achi bara gadaan 5 hangaftu birmajiidhaan horataan michileedhaan duula rooleedha 5 kanarratti. Gadaan meelba sukkeessa gadaa meelba isaan gadaa dargaggootati. Meelban dargaggoota gadaatti deemaa jiran shaakalatti dhufaa gadaa fudhachuu deeman. Kanaaf gadaa meelbaa jedhee kan baasee Oromoo kuniin dhalataa boru qareen baasaa kan biyya ijaaree gadaa dhaabbatudha. Gadaa meelbaa biyya kan dhaabu kan biyya dhaabbatu bara gadaa meelbaa jennaa billisan gala. Kana gubbaatti dhufee dhaabbatu. Abbaan qabeenyaa kun illee akka inni baasan hin beeku. Abbaan qoratan hin beeku. Anuma dhufee eebbisee itoo maqaan hin eebbisan dura sana alatti dubbisee gale. Qubeen hin dalbise. Garuu itti gammanne gadaa dhaloota boru bu'aa kennuudha. Dargaggeessi dhufee gadaa fudhatee ittiin deemudha. Gadaan miidhoo jalqaba. Calqabumaa kaasee manni barnootaa kun barattoota qaqqaxalee akka biyyaatti biyya bira darbeellee akka addunyaatti illee ijoollee sadarkaarra jirtu qabna. Bara kanas egaa ijoollee baay'ee abdannuu qabna. Keessumaayyuu barattoota kutaa 6 kutaa 8ffaa isaanidha yeroo baay'ee kan nuti madaalamnu. Akka magaalaattis akka naannoottis akka biyyaattis barattoota kanaan sadarkaa tokkoffaarra jirra jechuudha. Baay'ee barattoota qaxalee fi ciccimoo akkasumallee barattoota istaandaardii isaanii eeggataniin akka magaalaatti mana barnootaa kana keessadha jechuudha kan isaan jiranii. Akka Oromiyaatti illee barsiisonni meedaaliyaa qaban jiru, akka magaalaatti barsiisonni illee badhaasa argatan jiru. Isaan kana qaqqabanneet ijoollee kana ijoollee qaqqaxalee ciccimoo ta'an kana oomishaa jirra jechuudha. Yeroo tokko teenyema mootummaa yeroo ka'u jira. Keessumaa dhimmi barnootaa dhimma mootummaa qofa miti jedhee yaada. Dhaabbileen dhuunfaas namoonni qabeenya qaban, propertii adda addaa qaban, warshaa qaban, hoteela qaban, qabeenya qaban hedduu jira biyya kana keessatti. Projektiin barnootaa kun riitarniin isaa dafee hin argamu yookaan yeroo dheeraa fudhata. Investi gootee maallaqa guddaatti baastee maallaqa guddaa irraa hojjechuu dhiisuu dandeessa. Meebii homaayyuu hin hojjettu ta'a. Garuu bu'aan mana barumsarraa argattu jenereeshinii jabaa ta'e ijoollee qaroo ta'an dhaloota egeree biyya kana jijjiiruu danda'an yoo sammuu ilmaan ijoollee Oromoo irratti xixiqqoo irratti yoo investi gootee riitarnii isaa yeroo dheeraa boodanii argita. Ijoolleen har'a keejirraa jalqabanii oolmaa daa'immaarraa jalqabanii barnoota qulqullina ta'e yoo argatan kompitaatif ta'anii akkasitti yoo itti fufan yoo baratan iskuulitti darban gaafa kolleejii ga'an sadarkaa addunyaatti dorgomoo ta'u. Inni maallaqa qabu maallaqa isaatiin, inni yaada qabu yaada isaatiin, inni beekumsa qabu beekumsa isaatiin dhaloota egeree keessumaa ijoollee xixiqqoo kanarratti bu'uurarraa yoo investi irratti goone har'a yoo argamu baate yeroo dheeraa booda jijjiiramni wayii ni dhufa jedhee yaadan. Bu'uurumti kanaatu tokko hawaasa magaalaa kanaa dhimmamtoota barnootaa
jiran hunda ta'aniiti barattoota ta'aniif mana barnootaa kana sadarkaa har'a jiru kanaan geenye jirra. Waliigalteen barsiisota yookiin hojjettoota mana barnootaa kana faana jiru waliigalteen maatummaati. Isuma dhugaa dubbachuudhaaf isaanis akka barsiisaatti anillee akka hooggansaatti miti kan of ilaalu. Akkuma maatiitti wajjin jiraanne jechuudha. Akka maatiitti waa wajjin jiraannuufidha. Tokkummaa waan qabnuufidha. Amma barattoonni kun qaxaleen kun maqaa isaaniillee isinii dha'uun barbaachisa taanaan maqaallee isinii dha'uu dandeenya jechuudha. Amma barattoonni hedduun akka addunyaatti mucaan tokko amma Awustiraaliyaa jira. Sadarkaa lammaffaa qabatee jira akka addunyaatti. Mucaan kun kutaa 9tti nu biratti baratee ture. Sadarkaa lammaffaa sin qabna ture akka carraa ta'e hin dhaabne gidduutti malee. Tokkummaan keenya baay'ee gaariidha. Waan xiqqoo tokko jechuuf yeroo dheeraa sitti fixaa birookiraasii baay'ee bira dabartaa. Haa ta'u garuu chaalenjii hedduun nu mudate warra mana barumsaa kana gurguratanii rakkina guddaa waliin qabaachaa turre. Haga mana murtii walgeessuu mana murtii Oromiyaa rakkina hedduu ture chaalenjii hedduun mudataa ture. Gara waggaa lamaaf deemaa jirra. Haa ta'u garuu dhumarratti of qallee jirra injifannee jirra. Sababii kanaaf akka yaannee akkan hamilee itti horadhee maallaqa kiyya investi godhee hamilee itti dhufe sanatti waan baay'ee duubatti na deebisuu barbaadee ture. Jijjiirama guddaa sila waan kaayyeffadhe karoorfadhe san diliivar gochuuf qophaa'aa jirra gara hojiitti seennee jirra. Tokkoffaa kan ba'e bilisummaa Faantaa qabxii 94 hamileen naasimadha. Kutaa lammaffaa sadaffaa kan ba'e beekaa tasfee. Waliigaltee qabna nuti waliigaltee qabna siin jedhu cheekliistii jira. Amma barattoota kana sadarkaa barnoota isaanii fooyyessuudhaaf akka biyyaattis akka magaalaattis akka naannoottis dorgomaa akka ta'an ijoollee kana qopheessuudhaaf workishiitti adda addaa qabna nuti. Workishiitti nuti qabnu kun maalidhaa? Gaafii barsiisaan tokko gaafii 200 hanga 500 qopheessa. Keessumaa barattoota kutaa 6-8 jechuudha. Dabalataan immoo cheekliistii nuti barataa maatiin manni barnootaa irratti mallatteessu jira. Barsiisaan abdii irratti mallatteessu jira. Barataan ni karoorfata. Qabxii bara darbee irra dhaabbatee maatiin hin mallatteessa. Barsiisaan maqaa yaamuu mallatteessa. Dhumarratti aannan laala jechuudha. Itti gaafataman ilaala. Sana booda ijoolleen sana karoorfatan sana galmaan ga'uuf baay'ee dubbisu qo'atu jechuudha. Kanarratti ijoollee kana jijjiiruudhaaf waa baay'ee hojjanne jechuudha. Waggoota 5 dhufan keessa akkaadaamiin Meelba mana barumsaa kan maayikiroo biizinesii jedhama ture. Guyyaa har'aa oofishaalii mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Meelba akkaadaamii jennee jirra. Waggoota 5 dhufan keessatti Meelban Amboo jiraachuu mala, Shaashamannee jiraachuu mala, naannawaa Shaggar jiraachuu mala. Iddoo adda addaatti karoorfannee jirra. Elementary qofa otoo hin ta'in gara high schoolitti ol guddisuudhaan akkasumas gara international school fi mana barumsaa addaa bultii addaa gochuun waan tokko tokko irra qophaa'aa jirra. Yoo rabbi jedhe gaafatamaan argama. Biyya abbaa qabdi. Abbaan naa jennu dhaloota keessaa bahe. Biyyi tokko barsiiftii, hin kunuunsitii. Namni tokko nama baratee bahu abbaan rakkatee hin barsiisa miti. Abbaa bichaa miti kan biyya barsiisa. Biyya keessaa baratee bahe. Uummata gargaaraa dhufe rakkataa dhufe. Isa bakka hin ga'u dirqama isaati. Dirqama lammummaati. Seera sun taane heera Oromooti. Dirqama qaba. Keessaa baratee dhufee iddoo bahetti bishaan bakka dhufee dhalataa boruu ijaaruu qaba irratti. Ofii baratee asii deemee garagalee boru kana isa fakkaatu kan biyya ijaaru qaba. Inni kana mana barumsaa ijaari. Inni tokko mana aadaa dhufee ijaaru. Gargaarsa manguddoo ijaaru. Dhalaatu gudduba jiru asummaa bahee achitti horee isa horii kan fide akkasiin ga'udha. Oromoo keessaa baay'ee biyya alaatti nama tajaajilaa jiru. Beektonni saayinsistoonni kana Ameerikaa jijjiiraa jira, Awurooppaa jijjiiraa jira. Kanaafuu fakkii dhufee nas dhaabbatee barsiisa gubbaatti dhaaben akka Oromiyaatti naannoo biraatti akka Itoophiyaatti Itoophiyaa isaan Oromiyaa jechaadha. Isa kan bichaa asitti banee dhufee fakkiidha as kaa'ee eebbifnee gammana amma dhugne irraa garee ta'uu hin taane inni borumaatu narraa eegama. Isa kana lafa kaa'e. Hoggana lafa keewwatti kan barsiisa malee lafa keewwatti isa hin taane immoo gara fuulduraatti maal goona kan jedhu kasa fakkaatu biyya kana maal goona kan jedhu. Tupha akkamtu bulchina kan jedhamu
Marii guddaa kan dhamsa kan dabarsaafisa. Kaayyoon manichaa jalqabumayyuu dhaloota egeree boru ijaaruu uumuudha. Kanaaf tokko sadarkaa lammaffaan akka magaalaa kanatti hin jiru kan dhuunfaa jechuudha. Sadarkaa lammaffaallee baduu hinna. Kolleejjiillee itti daballee banuudhaaf yaalla. Amma yuunivarsiitiitti deema jechuudha. Lafti sun lafa bal'aadha waan ta'eef gamoon ijaaramee amma yuunivarsiitiitti deemuu dhaabbata danda'uudha waan ta'eef abbaa qabeenyaa kana faanas tokko taanee wal taanee waliin mari'achaati. Hawaasa naannoo kanaaf fedhii isaa waan inni barbaadu guutuudhaaf isaanum qabannee hawaasa naannoo qabannee gara fuulduraatti mana kana mana jaallatamaa mana filatamaa akkuma guyyaa ka'ee mana istaandaardii isaa eege intarnaashinaal iskuul akka ta'uudhaaf in hojjanneen dhamaana jechuudha. Dhumarratti garuu ani kanan jedhu tokko lubbuudha kan nuti oomishnu. Kana hon jedhu manneen barnootaa biraatiifis fakkeenya gaariillee akka ta'uu danda'uudhaaf maatiin barataa kan fidee nutti kennu dhala isaati. Ilmoo fidee nutti kenna jechuudha. Lubbuu fidee nutti kenna. Lubbuu kana immoo bittee deebisuu hin dandeessu. Meeshaalee yoo ta'e bittee deebisuu dandeessa. Lubbuun garuu dhaloonni rakkoodha. Kanaaf tokko maatiin barataa itti gaafatamummaa mana barnootaa qofa irratti gatuu hin qaban. Lammata seektarri barnootaa barsiisonni hooggansi qaamoleen dhimmi ilaallatu kamiyyuu dhaloota egeree boru biyya kana qajeelchuu danda'u ceesisuu danda'u safuu fi duudhaa hawaasaa beekee guddachuu danda'u uumuudhaaf tokko ta'uun barbaachisaadha. Hawaasti keenya uummanni keenya magaalaa Walisoo waggoota lamaan darbaniif obsaan nu eegaa turtan hedduu galatoomaa ammarraa kaanee gara hojiitti seennee jirra. Gama hundaan waan hedduu jijjiiruudhaaf qophaa'aa jirra. Hawaasti magaalaa Walisoo naannawa kana jirtan ijoollee keessan nu biratti barsiisaa turtan nu obsaa nu amanaa turtan galatoomaa jecha egaan akkasumas qaamoleen garaagaraa imala kana keessatti nu gargaaraa turtan warri bulchiinsas daareektaroonni gaafatamtoonni bulchitoota mana barumsaa maatiin kiyyas waan kanatti waliin rakkachaa ture hundi keessan galatoomaa jedha isinis warri Oromiyaa 11 galatoomaa.